Oromoon uummata aadaa, duudhaa, seenaa fi ooltee bultee gabbataa qabudha. Keessumaa aadaa fi falaasama uummata kanaa gadi fageenyaan yoo ilaalan barnootaa fi iccitii jireenyaa lakkaa'amee hin dhumne kanneen qaroominaaf madda ta'anii tajaajilaa jiran hedduudha. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophiin dhamdhama aadaa keenyaa eegaleera. Qophicha waliin Ayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Aadaan calaqqee jiruu fi jireenya saba tokkooti. Sabni tokko saba kan biraarraa wanti adda isa godhu yookiin kan inni ittiin beekamu aadaa ittiin bulmaataa isaati. Kunis aadaa uffannaa, aadaa fuudhaaf heerumaa, du'aaf awwaalchaa, ayyaanotaaf sirbaa, waliin jireenya maatii fi firaa, nyaataa fi dhugaatii, akkaataatti rifeensa dhahatan yookiin filatanii fi kan kana fakkaatan jennee bakka hedduutti addaan qoodnee ilaaluu dandeenya. Sabni diinagdeedhaan guddatee fi siyaasaan qaroome akkasumas kanneen guddinarra jiranii fi duubatti hafoo jedhaman marti aadaa keessa turanii fi jiraataa jiran akkuma sadarkaa guddina isaatti guddifachaa fi fooyyeffachaa adeemu malee kan tuffatanii gatan hin qabani. Isa beekuuf aadaan qabeenya guddaa kan dhalootarraa dhalootatti dhaalamuu fi seenaa uummata sanaati. Qaroominnii fi guddinni marti maddisaa aadaa sabni sun qaburraa madda. Aadaa ofii gatanii kan ormaa ergifachuudhaan qaroomuu yookiin guddachuun hin danda'amu. Kana gochuun eenyummaa ofii gatanii kan ormaatiin liqinfamuu ta'a. Kun ammoo aadaa dhabdee ta'uun aadaa saba biraan gabroomuudha. Uummanni Oromoos aadaa mataasaa kan ormarraa adda isa godhu hedduu qaba. Kan akka sabaatti waliin qabuu fi akka gosaatti naannawaa isaatti qabu danuudha. Akkasuma immoo aadaa durii qabatanii tursiisaa kan kunuunsaa jiranis baay'eedha. Isaan keessaas muraasa isaanii haa ilaallu. Eker dubbiftuu. Warri kun kanneen lubbuu warra du'ee afuuraan dubbisanii maatii fi qe'ee isaaniif dhaamsa gorsaa dabarsanidha. Yeroo namni tokko maatii keessaa lubbuun darbe osoo mijuun dhibaayuu hin baasiin dura qe'ee warra eker dubbiftuu kanaa dhaquun dhaamsa ekeraa dhagahu. Eker dubbiftuun aara gaayyaa yookiin ixaana ilaaluun ekeraa dubbisuuf kennaa waaqni qoodeef ni qaba. Akkasiin ekeraan nama du'ee sun du'asaaf yookiin du'asheef waan sababa ta'ee dhibaayuu akkamii eenyu harkaa akka fudhatu gara fuula duraatti maatiin sun maalirraa of eeggachuu akka qabu dhaamaafi. Mooraa laaltuu. Isaan kunis kennaa addaa kan namni biraa ijaan arguu hin dandeenye mooraa horii, barruu harkaa, siinii bunaa, aara gaayyaa fi aara ixaanaa ilaaluun waan namaaf oodan ni qabu. Akka makmaaksa Oromootti Oromoon ooda bulaa jedhama. Fakkeenyaaf warra mooraa laaluun beekaman keessaa naannoo Shawaatti mooraa Naatoo, mooraa Galata Baay'inii fi kan amma lubbuun jiruu fi hojii kanaan beekamu mooraa Shuneen ni eeru. Kana malees kanneen harka isaanii fi afurri isaanii namaaf dawaa ta'u namoota sababa balaatiin caban wal'aanan dhukkuba adda addaatiif dawaa kennanii fi rakkina adda addaatiif gorsaaf gargaarsa kennanii fi kan kana fakkaatanis ni jiru. Ayyaanni hiikoo waan hedduu of keessaa qabudha. Coora, milkii, guyyaa fi sirna waa ulfeessuu yookiin kabajuu fi kan kana fakkaatanidha. Ayyaana jechuun mil'uu waaqaan kan namni tokko hariiroo uumaa fi uumama gidduu jiru hubatu, kan waaqaan kennamu kan eenyuyyuu namarraa mulquu hin dandeenyedha. Kan dagatame yookiin balaaleffatamaa ture sana qorachuun mul'isuu fi kanneen amma jiran immoo kunuunfatanii dagaagfachuun ammoo dirqama dhaloota har'aati. Kanarra akka waliigalaatti beekamuu fi kan naannawaa adda addaatti raawwataman haga ammaa kan beekamu dhaloonni ammaa akka baratuu fi hubatu akkasumas kanneen gola Oromiyaa adda addaatti dhokate yookiin awwaalame jiru qorachuun bakka awwaalame baasanii sabatti mul'isuu fi guddisuun nurraa eegama. Duudhaalee fi aadaa uummata Oromoo saboota biraarraa adda taasisanii fi uummatichi jireenya guyyuu isaa keessatti haalaan leellisuu irratti xiyyeeffachuun gabaabinaan haala kanaan gadiin isin biraan geenya. Ayyaantuu yookiin ayyaantota. Warri ayyaantuu jedhaman osoo hin qaallamuun kennaa waaqaan kan milkoomani waan hojjetanii fi dubbatan kan fiixa bahuu fi kanneen akka maalimaa, waataa, eker dubbiftuu, mooraa laaltuu, dhahaa dhooftuu fi akkasumas deessiftuu fi ogeessota caba wal'aanan maqaa dhahuun ni danda'ama. Maalimni gosa Oromoo keessaa tokko ta'anii seenaa mataa ofii qabu. Maalimni gosa angafummaa fi kennaa addaa waaqarraa argatanis ni qabu. Kunis yoo eebbisan dhaggeeffachuu fi warra arraba gurraachaa yoo abaaran balleessuu danda'anidha jedhamee amanama. Akkasumas yoo caamni hammaate waaqa kadhatanii roobsuu fi roobni yoo guddate caamsuuf kennaa addaa warra qabanidha. Isaan kun naannawaa tokko tokkotti caamsituu jedhamu. Kana malees yeroo hongeen hammaatuu fi yeroo roobni yeroo isaa eeggatee dhaabbachuu didu jarri bahanii kadhachuun yookiin galma waaqa qaalluutti jifuu barbaachisu guutanii kadhatu. Kun qabatamaan uummata waaqeffannaan bulu biratti beekamaadha. Ayyaana waaqaa, ayyaana namaa fi ayyaana uummataatu jira.
Wanti hundi ayyaana mataasaa qaba. Ayyaana ofiitiin bula. Ayyaana ijaan arguun hin danda'amu. Ayyaanaan beekan malee ijaan hin argani. Nama cubbuu hojjetee fi du'e qofaatu ayyaanni irraa godaana. Gaaddidduu dhabeessa ta'a. Ayyaanni safuu eeguun ni tikfama. Hundeen utubaa waaqeffannaa kan akka fedhii fi seera waaqaatiin dhala namaa fi uumama qajeelchu safuudha. Safuun seera uumaa jalqabaa ture. Gara fuulduraattis kan jiraatudha. Safuun seera hariiroo dhala namaa gidduu jiru, hariiroo dhala namaa fi uumama gidduu jiruu fi hariiroo waa hundaa fedhii fi seera waaqaa eegudha. Kanaaf safuun seera yayyabaa walitti dhufeenya uumaa fi uumama qajeelchu, sirneeffannaa fi naqatoo uumama tiksuun to'atudha. Safuu eeguun dirqama jireenyaati. Safuun hin tumamu, ni eegama, ni kabajamas. Safuun waan baay'ee of keessaa qaba. Safuu cabsuu jechuun cubbuu hojjechuudha. Cubbuu hojjechuun immoo nagaa namootaa yookiin hawaasaa booressuudha. Safuun mirgaa fi dirqama uummanni ittiin waliin jiraatudha. Safuun seera waaqaa fi lafaati. Booranticha. Boorantichi ayyaana warri abbootii yookiin ayyaana dhiiraa warra manaa bahee waggaa keessatti yeroo tokko akka amantiitti maatiin yookiin balballi tokko qe'ee hangafaatti wal gahee kabajudha. Guyyaa kabaja ayyaana kanaa mijuu fi dhangaan qophaa'u gosa adda addaati. Yeroo fi akkaataan itti kabajamu naannawaatti xiqqoo adda addummaa qabaatus jifuu fi duudhaan guutamuu qabu garuu tokkodha. Ateetee. Ateeteen ayyaana haadhaati. Ayyaana dubartii fi harmootaati. Oromoo kan dhaggeeffatu ateetee ayyaana sanyii fi harmootaa kan dubartiin facaafattudha. Dubartiin ayyaana kana kan facaafattu ayyaanni haadha isheefis tolee akka dhala ishee qajeelchuuf uumamaan waaqa kadhatti. Ateeteen 8tti kabajama. 8 ateetee jedhama. Kana jechuun waggaa 2tti al tokko kabajama. Birraa keessa yookiin yeroo midhaan yookiin jaarmiin alaa walitti qabamee galu yookiin arfaasaa yeroo roobni roobee margi dagaagee loon quufee yookiin yeroo sanyiin faca'uu jalqabu ta'a. Ateeteen loon mataa ishee qabdi. Loon ateetee jedhamu. Dhadhaa finaan loon sanaatiin sirna ateetee bulfatu. Wanti hundi fanshoo ateeteetii jedhu. Ateeteen ayyaana harmootaa haa ta'u malee irra jireessaan aadaa bal'aa kan calaqqisiisudha. Wadaaja. Wadaaja jechuun firummaa, aantummaa, wal mararfachuu, walii yaaduu, walii birmachuu jechuudha. Kanas warra yookiin maatii tokkotu bulfata. Guyyaa kana ayyaantuu warra dhahaa fi faaruu ayyaanaa kan beekan affeeramuun waaqa isaanii kadhachaa, faarfachaa, galateeffachaa bulu. Ayyaanni kun bakka tokkotti ayyaana jaalaa jedhama. Ji'a ji'aan waggaatti al 2 yookiin 1 ayyaaneffatamus ni danda'a. Ayyaana Irreechaa, Malkaa fi Tulluu. Irreechi sirna aadaa Oromoo gamtaadhaan tulluu fi malkaa irratti ba'anii waaqa kadhatanii, faarfatanii, galateeffatanidha. Karaa biraatiin irreecha yommuu jennu hiikaa yookiin yaada birootis ni qaba. Kunis marga yookiin coqorsa sirna ayyaaneffannaa tokkoof yookiin araaraaf yoo deemamu harkatti qabatamus ni ibsa. Akkasumas hiikoo gara waa beeku bira deemanii namaaf himamu tokkoof kaffalamu yookiin galchamu ta'uu danda'a. Akkasumas irreessa jechuun angeessuu jechuus ni ta'a. Ayyaanni irreechaa waggaatti yeroo 2 birraa fi arfaasaa kabajama. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya qophiin dhamdhama aadaa keenyaa kan torban kanaa kan hangammaatti daawwattan kana fakkaata ture. Nu waliin turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiilee VTV afaan waliin yeroo gaarii.